Welcome back. Maganagaan deebitan, maganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashama hordoftoota podcastii Ilma Hormaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, nagaadhaa fayyaadhaa, jajjabaattu. Egaa kurfiilee nama duras ni tamsaasne keessatti Jaal Muktaar Muummeen seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa seenaa jiruu isaa walitti hidhuudhaan nuun qoddate waggaa 12 oolee hidhaa alam baqqaanyi dargii keessatti erga dabarsee booda maayyii kufaatii dargii dhiyaannaan inni hidhaa bahee jaallan kan biraa isa dura hidhaa bahanii wal arganii dirqama haaraatti kennanii bobba'uusaa nuu himee ture. Egaa hadhammoo sanarraa kaaseeti egaa barri manni bal'aan bara chaartaraa jedhu walumaa galattuu bara mootummaa ce'umsaa sana keessatti qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessaa bifa kamiin qooda fudhataa ture, haalli qabsoos maal fakkaataa ture, mootummaan ce'umsaa sunis diigamnaan akkam ta'e garam taakkee kanaaf kana fakkaatan seenaa dheertuu seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa nuun qooddatee jira. Kanaaf isinis egaa hadhaa jalqabarraa kaastanii dhumaatti seenaa jaalla kana akka nu waliin hordoftan kabajaan sinaffeeraa dhiyaadhaa. Adda bilisummaa Oromootiis gammaan tana halaatu dhugaawwan fe'ee jechuudha. Dhufaa jira, magaalaa seenaa jira jedhanii akka jirutti maadhee waan godhuu jalqabanii warri silaa gartee Finfinnee keessa jiru. Kan silaa gartee ammaan dura bahee fi Abiyyi Barataa Gonfaan jechuudha. Waa baay'ee hojjechuu jalqabanii ijoollee silaa gartee meeshaa wantoota akka jirutti ammaan tana waan silaa godhuu danda'amu jiru jeereera waa'ee Oromoo kan hojjechuu malee dhugaadha. Isaan kanaas orgaanaayizii godhanii walitti qabanii amma haala silaa gartee isaanitti dhufan waan qopheessanii jira waan akkasii irratti turanii jechuudha. Ani amma odoon mana isaa san jiru mana gurbaa namicha shaalaqaa san jiru akka islaamaadhaatiin gannatii hojiin wal qunnamnee gannatiin haala silaa gartee wayiidhaatiin jiraan fi bakka silaa dhayyuu takka nu geessu barbaade yereeraanii gannatiin haadha abboomaa bira. Haadha abboomaa bira hin dhagee siinan arkeenan laalee jechuudha dhugaa baay'ee hedduu nama waan godha. Amma haati abboomaatis hedduu gartee waan taatee dhugaadha isiniiti mooraalii nama qabu jechuudha si galeera. Bakka akkaataa silaa gartee ittiin wajjin deemnee fi maal kana cufaa gartee itti himullee waan ta'e ni beekta. Abalu gurbaa haala faadhaa geessuudhaaf akkasitti abboomaan akkas ta'e yaamaa jechuudha beekamaadha. Amma otoo kanarra jirru haalaas isaa wajjin gannatti wajjin achi jiraanii bullee jechuudha. San booda dirqamni tokko akka namee jechuudha. Dirqamni waan karaa maayidhaatiin akka namee jechuudha. Amma dirqamni akka namee kun maali dhaqiitii bakka silaa gartee dheetu kana direedhaatti warra silaa maqaa isaanii yaa'uu dhiiroo warra OPDO jechuudha. Isaan kanaatu goofaree uffatee gartee hoo jechaa jira achi. Oromoo jechaa jira. Akka jara warra silaa kanaan akka gartee dogoggore namni Abiyyi Barataa jedhegaa jechuudha. Akka dogoggorree dhaqxee jara kanatti daftee uummata waan hidhatti himuu qabda warra waraana achi dhufee achi jiru. Waraanni silaa gartee waan irraa gaararraa dhufee madireedhaa seenee jira bakka adda addaa seenee jira. Kanaaf jecha isaan kana gartee qofatti dhiisuu danda'een uummanni akka waan kana gubbaatti hin dogoggorre akka silaa isaan waan kana gubbaatti hojjetan. Isaan kanatti gartee akka caasaa gartee waan godhanne kanatti himuudhaan waan itti himee jechuun achitti irraatti waan godhee achirraa dhaqee jechuudha isaan bira.
warra keenya illee deeme isaan bira waan ta'ee isaan nan barbaadina harkadhee buriisa faadhaan harkadhee amma gaa haala waan hidhaatitti hime eenyu abdi qopheelina achi ture jechuudha. Dura kan argu garuu abdi qopheedha. Bakka isaan dhaqan hoggaan dhaqu inni achi isaatichi jira abbaa mooraati jechuudha inni. Awwa isaan dhufte amma gaa abdi qopheenaan bahuu kiyyaa yookaan nuti ijaa yookaan walitti waan hin jenneef jecha haaree taanaa jechuudha. Amma isaa wajjin wal harkine jechuudha jalatti buriisa fa'aa wajjin haasofnee maal jennee amma akkasitti gaamma anis waan sila gartee godhamu kana erga waan ta'e wanni biraa waan sila gartee godhamu waan hin jira xiqqeesseetu beechuu fi amma anis achirraa ka'ee itti gadhiisee dhufee achi deebi'e waan hidhatti. Finfinnee deebi'e. Finfinneetti yeroo deebi'u eessatti deebi'ee qabbana beekaan wanni bakka waajjirri duraa bilisummaa Oromoo kannaniif maal maqaan ishee yokkisanii. Imbaasii Minilik jiru tokko isa keessa turan jechuudha. Amma Minilik san keessa gaa anaa fi abdiidhaa wajjin illee akkasitti achitti wal argee waan jennee amma Minilik kana keessa akka waan jennu gartee hin dheeyne anis duraan bakka jiraadhaa ture maaliif jarree haaleen kun hin beeku si galeera warri waraanaa. Minilik san keessa jiru warra waraanaa warra dabballeedhaati waan jedhaati. Itti namni beeku hin jiru. Amma kana maal harkannee ganna waan ilaalni telefoona Taaddasaa Taaddasaa harkannee Taaddasa Eebbaa amma Taaddasa Eebbaa gaaggaawwan harkannu ni jirtanii jaanii gilaasaa hojjaasaanii akka achi isaan bira deemu godhanii isaan gaafa san keessatti oduu mana waan ilaa hin kenninii fi beeta mangistii bakka gartee waan isaan jirtii miti Finfinnee waan isaan mana tokko jira si galeera bakka beeta mangistii san keessa karaa waan kanaa jiru. Bakka isaan gartee waan waajjiraaf qabatan achitti nu yaammatee hin dhagnee achitti wal agarree maal jennee san booda inni Minilik nu ergee jechuudha. Abboo ijoolleen tuni gaa'uun ijoollee akkasiiti jee Dr. Taaddasaan achi nu ergee yeroo achi nu ergu amma namoonni sila gartee beeknuus yookaan hin jiru agarta kan jiranii warra waraanaati. Namooti karaa dhawamanii maal ta'an fa'aa jira achirraa achi jiraachaa turanii jechuudha. Amma oduu jennu maali namootiin gartee akkaataa sila gartee waa chaartaraa gartee keessa kursii qaamsan keessa kichi waan hidhaa fi riipirezentii ta'u achitti gartee waan ta'an akka Abdul Fattah fa'aadha ture jechuudha. Abdul Fattah fa'aadha. Abdul Fattah suni achi nu hojii ture Minilik sun hojii ture isuma wajjin haasawaa ture jechuudha waan sila gartee waan godhama hundumaa. Amma oduu achi waan jechaa jirru maal godhamee akka gullalleen yookaan nama godhamee jechuudha. Gullalleen yeroo yookaan namu isaan bakka gullalanii mooraa gullallee san keessa jara waraanaa Tigraay jira jechuudha. Warra gartee ofiisii waan qabatee keessa taa'u. Utumoo isaan achi keessa jiruutiin gullallee waan isaan yookaan jechuudha qabatanii biiroon achitti waan uumame. Biiroo achi jiru isaan gaamaan tana hojii jalqabee jiraniis ni jiranii nutis ni jirra. Haala waraanaa sila gartee waraanni waan irraa dhufe waraana Wallaggaa fi waan irraa dhufe Wallaggaa irraa dhufe Wallaggummaa irra jira gaafa san bakka jiru Wallaggaa irraa dhufanii ijoolleen eegduu akka jirutti achi eegaa turte amma gaa achitti waan jalqabne jechuudha. Jireenya jalqabne gaa jechuudha haga tokko achi bubbulu. Yeroo achi haga tokko achi bubbulu keessatti maali ijoolleen teenyaa fi warri sila Tigree kuni harraatu jira harra guddaa seenaa tokko akka seenan harratti seenan dura. Achi ugaa seentee akkatti ugaa ol bu'uu waan taatee biiroon iddoo jirti. Bakka iddoo takka manni tokko iddoo takka keessa jira jechuudha. Amma jarri achi keessa jira warri Tigraay kuni. Amma yeroo gartee jarri warri Tigraay kuni achi keessatti waan ta'anii baanii galan jarri keenyaas akka waraanaatti jira. Amma jarri waraanaa keenya kun bahee gala. Isaan eegaba harrasani. Yeroo harrasani eeganii maal jedhanii jechuudha. Jarri wayyaanii bahuudhaaf hoggaa jedhan hin baatanii jedhanii. Maal isin? Amma gaayyarii isin maali yaanii jara ijoollee hojii walolanii jechuudha. Amma ijoollee hojii hoggaa walolanii amma gaa isaanii maal jedhanii gaa jiraa miti harree kana fa'aa jedhanii
ijoolleen immoo ni beekti warri tireessanii. Arbii akka ta'e beekanii waan isaanii. Amma lakkii jaanii wal qaban yaa ammaan ta'e akkamitti kana jaanii yoo jaanii fiigaa dhaqee yeroo gaadha gogaa ammaan ta'e wanni kiyya addumaan baasuudha. Ammaan dura gaafa garaa isaan dhufee san je'ee dhaqee achitti waan silaa gartee waan ilaa addaan baasee jira isa sanii kaniin je'ee natti fakkaatu beeku. Amma isaanis gartee addaan baasuun jalqabee jechuudha lakkii jiranaa waan hidhaa miti jirru ijoollee waan hidhaa miti wanni silaa gartee isin goruu danda'an hin jiru. Kanaaf jecha homaan jennee lakkii banduu arrabsanii jedhan isaan harki waan harreen jedhanii. Ijoolleen tumaa hidhaa miti isinis akka waan maal akkasii dhiisaa hoggaan jiruun ati isaanii moolutii naan jedhan jechuudha. Ani garuu gara lamaanii karaa alasiyyaatiin tigiroo waan hidhaa tigiroo masanii karaa abbaa kiyyaanii kan Oromoodhaan jeen Oromoo masanii jira. Okay garuu jedha keessa waan hidhaa miti jedhanii amma gadhiisanii haalli deemanii jechuudha isaan. Yeroo baay'ee waan akkasii kanaan naqu namicha keessatti. Maaliif ijoolleen keenya gadi hin ta'isu jallee wayyaanee achi jira. Indagana ammaa waan hidhamaasi mana haraa gartee silaa gartee nuti qabannee jiru sanii fi poolisii jira waan poolisii mamiraa immoo maal akkasii jira. Wayyaanee waan jarri wayyaanee kun achi qabattee jirti kaampii. Yeroo makiinaan silaa gartee waan hidhaa achi seentuu fi achi baatu nama achi seenuu fi nama achi deemu kana isaa waan godhu. Yeroo baay'ee wal loluu jechuudha jira kana hojii qabu wal qabatanii hin deemtan hoggaa isaan gabbu'an jara kun dhaabbadhaa jiran jara kaanii. Maaliif akka namni hedduun kun dhufee gartee isaa waan godhe kana waan qabanii jechuudha jarri hin beekan. Amma akkasitti waan haalli gartee waa'eedhaa hin jalqabame haalli mikirraa achitti gullalatti hojjetamuun jalqabame jechuudha. Gaafa hojjetamu kana gaa maali eenyuutu waan kana hojjetaa akkam goonaa koree silaa gartee namoota silaa gartee achitti gaafatama qabaachuu danda'u jedhanii koreen wayii uumamtee jira bilisummaa Oromoo achitti gartee uumee jira. Koree kana keessa akka Nagarii akka Daawud amma jira koree qaban jechuudha. Namooti hin qaban. Namooti amma ramaddii namooti lanaa gubbaara akkataatti ramadan akka dandeettii isaatti akka haala silaa gartee waan isaatti barbaadan isaanii ramaddii bakka hunda baratti warra silaa gartee mana hidhaa ture rarramadanii amma anis eessan rarramadanii abbaa maallaqaa biratti rarramadanii jechuudha. Abbaa maallaqaa kana wayii dhaabaa fi miti haala silaa gaafa silaa gartee mana hidhaa jiru ani barumsa akkaawuntii baradheetiin jira jeeleera. Mana hidhaa kanatti waa hedduu baratta. Naa certificateii waan akka diploomaa sana hedduun qabaa ture sigalee purchasing accounting automechanic waan akka waan hedduudhaatu jira sigaleera. Isa kana waan jedhee fi Daawit faadhaatu barsiisaa ture. Eenyu abbaa biyyaa abbaa Jabal faadhaatu barsiisaa ture. Abarraa faadhaatu barsiisaa ture. Namooti silaa gartee waan jedhamu kun hin beekan waan silaa gartee gochuu dandeenya jechuudha. Amma isaan kan keessaa waan inni accountingii tokko kan barsiisaa ture Daawidii odii waan inni barsiisaa ture jechuudha. Statistics kan barsiisaa ture amma waggaa achi dheenu akkaataa silaa gartee wayiidhaatiin akka waan accountii san qabu godhanii jechuudha. Amma akka waan ta'utti gaafa san keessatti wanti uummanni ni baay'atee wanni silaa gartee hojjetamu cufti ni baay'atee bajanni cufti akkaataa silaa gartee ittiin bahuu malu hundumaa heddummaatee warra silaa gartee chaartara keessatti ramadamee namoonni 13 hojjetan san hundumaa akkaataa gartee isaan itti jiraachaa turan hundumaa kanaafuu gartee waa qaqqajeelchuudhaaf ture jechuudha. Kana cufaafuu waan silaa godhamu hundumaa kanaafuu waan dinagdeetiin waan silaa godhamu hundumaa karaa kiyyaan bahaa ture jechuudha. Waan parcheesii godhamuu fi waan silaa bahuu fi waan silaa naqamu hundumaa. Amma akka silaa gartee waan hidhaatti uummanni akka jirutti waan amma gullallee waan hin dhufee jechuudha. Kutaa hundumarraa guyyaa guyyaatti namni seena. Kutaa hundumarraa guyyaa guyyaatti waraanaan itti kaseenuu dhufaa jechuudha. Guyyaa guyyaatti dabballee kan dhufuuf jira jechuudha. Dabballee gartee biyya addaa waan kutaa adda addaatti warri silaa gartee ramadamu. Amma kana cufaafuu waan silaa gartee godhamu hundumaa'uu karaa keenya kanaan bahaa
akkasuma waan hidhaatti gaa itti gaafatamaan diinagdee jaalle Taaddasee Ebbaatii. Taaddasee Ebbaa kuni waan silaa galtee ajaju haala silaa galtee waan herrega dameen siyaasaa lafa haayanii bakka silaa galtee waraanni yookaan immoo warri dabbalee galtee ittiin bobba'ee hojjetu warri silaa galtee kan murteessu waaganaa fudhatu waaganaa haa ta'u hajuu isaan ture amma isaan waan silaa murteessan san isatti Taaddasee Ebbaatti kan inni Taaddasee immoo nagalatti ergaa jechuudha. Ani immoo namoota silaa galtee waa kana uffisanii fi waan godhaa jechuudha. Bakka silaa galtee bajanni silaa galtee ittiin malu hundumaa'uu ittiin ergamaa ture. Amma maallaqa silaa galtee bajata itti ergamu kana immoo eessaa dhufaa akkamitti ergitanii mana ja'ame ani jechuun waan silaa galtee beeku. Ammallee galtee waan silaa galtee himuu qabu. Hin jiru jechuun yaa garuu waa hedduudhaatu waan silaa galtee hin himneeti jira jechuudha. Inni immoo maallaqni silaa eessaa dhufaa jiru. Kan qofaan beekaa jechuudha. Maallaqa kana mana silaa galtee itti abbaa maallaqaatti ta'ee maallaqa keessa kaayinnoon keessa maallaqa baay'eedhatu jira jechuudha. Innaa maallaqa kana haala silaa galtee wayiidhaatiin mana baankiitti neenaa mana baankiirra immoo namooti silaa mallatteessuu anaa fi tashoomaa yoo beekte beeku tashoomaadhaa ture lamaanitu barreessee achirraa baasaa achi maallaqni galtee akka wayiidhaatti seenaa jechuudha karaa kaaznaa keenyaa jechuudha. Yeroo silaa galtee nuti maallaqa silaa galtee fuunee maallaqa nuti galtee diipooziit goonu namni silaa galtee warri amaaraa jiruu fi maal kun cufti hedduu itti waan taasise galeera maallaqni kun eessaa dhufee fa'aa jedhee galtee hedduu haga gaafatu fa'aa jira maal jennaan egaa uummata uummanni Oromoo uummata miliyoona meeqaa kana beekee isaan maallaqa uummanni galtee waan godhee fi maa kana isin gaafachiisa jechaa gaa tureeni jechaadha. Amma akkas ta'anii ta'e booda namuu ramaddii isaa bakka jiru hundumattuu dabballee hundumaafuu kaalkuleetii godhamee kan ammaan kana kan namu dabballeen tokko kaalkuleeshinii galtee godhame irratti ani meeqa akka fudhatu hagam akka ta'e jira jechuun gaafa san keessatti ijoolleen baay'een galtee dabballee akka jirutti waan ta'ee jira haga galtee murteeffamee jira jechuudha maallaqni. Naannoo Oromiyaa kan akka jirutti maallaqa silaa galtee gaafa san dabballeedhaaf lafa kaa'amee dabballeetti kannamee akka isaan itti jiraatanii fi akka galtee waan dammaqiisa galtee kannan akka barsiisee isaan kannan kan itti waan ijaan akkaataatti jiraatan godhuudhaaf maallaqni beeksanii silaa gaafa san keessatti dhugaa uummatuma Oromoo kana waan godhuudhaaf dammaisuudhaaf waan silaa godhame san baay'ee galtee hedduu uummata Oromoof illee mooraalii kannee manni Oromoo illee lafaa kakkee jechuudha waan jedhamu. Adibisummaa Oromoo kanallee gartee akka gartee mootummaa ta'etti amanee jechuudha. Bajeta maallaqaa kana qofa otoo hin ta'in gaafa san keessatti maalii mootummaa wayyaaniitii fi adibisummaa Oromoo haala silaa gartee waraana bilisummaa Oromoo ittiin galaa ittiin kanneen dhiyaatu jira jechuudha. Galaan kun immoo galaa silaa gartee ijoollee waraanaa nyaatte jechuudha. Zeetaa jira jechuun akka waan akka ficaadhaati jira barbarree jira maaltu jira wanni hin jirru wanni akka gartee qamadhiidhaa fi maal kun cufti dirree gartee ati arkite saniitanii waayidhaa booda jirta kubbaa taphan takka jirta naani baaskeeboolii taphan takka jirtu guutee jira jechuudha jirti. Maaliif isaan biraa dhufaa jechuudha warra karaa warri bajata warjaan irraa kan nama kana jechuudha. Isa kana immoo karaa waayidhaatiin distribuutii hin godhama. Karaa waraanaa deemuudhaaf yeroo baay'ee gartee waan hidhanamu waan godha. Yeroo tokko qofa isaanii bajeta gartee achirraa kan namu kana makiinaa majruus jechuun tokko dhageesseera majruus. Ijoollee waraana Wallaggaa akka jirutti jechuun waraanni haga tokkoo fi TBM's ijoollee waraana ammaan dura achiin turte ijoolleen waan eegduu fa'aa achi ture jedheera waan lalleessan. Amma makiinaa majruusatti bitamee karaa waan hidhaatti deemaa ture. Yeroo tokko immoo karaa waalee kanaa fi kan deemaa jechuudha. Bakki silaa gartee hin deemin bakka silaa harargee kana fa'aadha. Isaan kan immoo yeroo baay'ee hirmaa achirraa waan silaa gartee bajataa fi wanni tokko waan isaan fudhatanii jiranii isaanis waan qabanii jechuudha. Ammoo otoo akkas jennu egaa sirrumatti deemaa ture wanni hundi. Sirrumatti deemaa ture filmaata waan jedhu tokko dhufe. Filmaanni yeroo dhufuudhaaf deemu
filmaata sila gartee filmaata yeroo kan sila gartee filachiiftuu jedhamtu jiran ture. Filachiiftuu kana waan yoodhaa fi filmaata guddaa godhachuudhaa fi makiinaadhaa fi maal waan akkasiin barbaachisaa. Amma makiinaa akka jirutti bakka sila gartee waan isteetii waan Oromiyaa jechuudha. Keessa gartee deemuudhaa fi makiinaa barbaachisaa makiinaa sanii hin bitama yaamee makiinaan Dubaay irraa bitamee asab dhufee jechuudha. Makiinaa kana asab dhufee makiinaa kana achi asab irraa fiduudhaaf ana ergamee ture jechuudha. Gaafa sila gartee ni ergan sanii leencadhaatu gaafa sana hedduu waan itti waan ijaa embaasii warra Eertiraatti na ergee Haayile Marqorees baanii baasaboortii na ganne. Waan akka baasaboortii jechuudha wanni kiyya Oromiyaan ja'a jechuudha. Murtaawwan mee ja'a, Toora Dabbat ja'a, maal ja'a Oromiyaa biitii. Amma kana fudhadhee ani akkaan makiinaa san dhaqee bakka sila gartee asab irraa fidu na ergee achi nan deeme. Yeroo bakka gartee mana waan maali dirree xiyyaaraa achi dhaqu ijoolleen waraana Eertiraa baasaboo hoggaa namayyuu gartee sakatta'anii waan godhanii xiyyaa ilaalanii jechuudha. Hundinuu Oromiyaa jedhan jechuudha. Oromiyaa. Isti qoyinaan jedhana. Amma isti qoyinaan jedhanii haga tokko otoon gartee dhaabbachaa jiru ana na baasuun barbaanne gurbaan sila gartee itti gaafatamaa bakka sanii kan ayyar mangadii jedhanii mana hidhaa hojii turre achi gartee alambaqqaa fi keessa hojii turre. Isaatti gaafatamaadha. Hoggaa gabba'uu na arkee maal asii booda jeelatti marame booddee hoggaa na gaafatu jaraatu bari Oromiyaadha waan keetii baasaboortiin keetii kan adda cachin baatu naan jedhee jennaan jara asuma gayyaa yaamee maal jechuu keessanii isin gaafa gartee qabsoo godhaa turten sanii nuti Itoophiyaa jettammoo Eertiraa jechaa turtanii jedhanii jechuudha. Maal jechuudha hoggaa waan Oromiyaa jechuun isaa akka isaan gaafa sana odoo bitachiisan fudhatiin dura inyaa Itoophiyaa dalanamu. Naa Eertiraayiin jechaa turtan. Amma immoo inni dhufee jennaan inni Oromiyaayiin jennaan Oromiyaayiin hundinuu jettanii gaafatanii jedhe. Ijoollee hojjeetti dhaqqabee ana ilmaan fudhatee makiinaa waan isaatiin fuudhee bakka silaa gartee deemutti na geessee bakkaan deemu kun immoo bakka guddaadha. Namicha silaa gartee itti gaafatamaa waanidha itti gaafatamaa asab waddii masuun jedhaniini isa biratti na ergee leencoongaa. Isa bira dhaqee akkaataa silaa gartee makiinaa san itti baasu. Amma yeroo gartee isaan bira dhaqee odoo hin dhaqin dura jechuudha. Gurbaan kun mana hoteelaa jira. Hoteela isaaniitti jira. Hoteela warri mootummaa qofa gartee waan godhu. Nama gartee waan godhan sakattaan yeroo baay'ee. Amma mana san dhageessee itti naqannee jiratti akkaataa silaa gartee isaan itti eegalanii itti hime bakka silaa gartee an deemu waddima sun jara akka gartee waan gaafatampaa godhanii ganama lafaa ka'eetii waddima sun bira dhaqee. Waddima sun bira yeroo dhaqu seenuudhaaf yeroon seensanii garuu itti gaafatamta waan inni front desk micoon asii jirtu na qabdee amma afaan Tigreetiin haasawaan gahu ni biraan jiru. Amma afaan Tigreetii haasawii jennaan maali wanni dhimmi kee maali ganaan jechuun dhimma Oromooti. Maal ati Oromootiin afaan Tigree kamitti dandeegaa akkamitti waan jedhu. Lakkee anilleen akkuma silaa gartee waan jedhaatti haati fi jalleeti. Waan Tigreedhaa abbaa kiyyaatu Oromoodhaan jechuudha gariin akkasii baree. Mareedhaattiin bareessin jenneenisi. Aya seenaan jettee dimasiin biraan dhaqee inni hedduu gartee qeebalee akkuma silaa gartee waan hidhaate jechuudha. Waan sana jechuudhaaf haga tokko achi nan ture. Wanti silaa gartee fudhachuudhaaf deemnu kun hin dadhabne. Makiinaa gaafa sana keessatti achirraa fiduudhaaf waan baasuu qabna gartee maali poortii sanirraa jar gartee wayyaanee kanaa wajjin waan jennee baasuu qabna. Jarri wayyaanee kun immoo nuti waan taaksii nu kafalchiisuu barbaadu malee akka gartee waan hidhaan nuuf hin. Nuti immoo jala keenya immoo akka gartee yeroo waan afaan nu kan akka yeroo Eertiraa afaan nu kan jiraami waan akkasii roodhee woonee waa godhuu barbaanne garuu hin dandeenye. Maaliif hin dandeenye qunnamtii gartee warra Eertiraa itti gaafatamaa akka maal itti gaafatamni pirezidaantii Isaayyaas Faadhaan barbaachise galee wanti walitti wal qunnamuu hin dandeenye waddi masuumsanii wajjin. Maaliif teelegiraamaa fi maal kanaa fi maal jira isaanis hagas takka gartee waan isaan qaban fakkaata.
waan go'u silaa gartee bilaashitti waan inni godhan kana hindi waan inni godhe jechuudha. Kanaan ani waan inni godhe deebi'ee qilleencootti himee leenceen immoo achumatti finfinneetti waan inni goona baafna taaksiidhaa fidiinaan jee makiinaa sun namooti silaa gartee achirraa oofee finfinnee fidu waan inni godhe achirraa ijoolleen ooftee finfinnee fidee jechuudha. Makiinaa sagal keessaa makiinaa sana qofaatu garagalee jechuudha. Makiinaan sanii piikaapooti jira. Makiinaa lamaan tokko Toyota leencoon itti deemu tokkoo fi tan biraa maal jennaani Pajero wayii fa'aa jira. Yoo ta'e namu gaarii yaadachiin saddeeti galeera. Makiinaa Laptor oofuu makiinaa Mazdaa takkaa jirti jechuudha. Piikaappii silaa gartee nyaataa itti ijoolleen garaatti deddeebiftu jira. Ijoolleen makiinaa biraa immoo isa Toyota jira silaa gartee wayiidhaan deemanii Jimmaa fa'aa dhaqanii karaa Arsii karaa Baalee kanaan dhaqanii deemanii gartee waan godhan itti namatti hin dammeessan waan kanaaf filmaata kanaaf. Amma akkasitti makiinaan kun makiinaa jechuun makiinaa wayiidhaati galee makiinaa ammayyaati makiinaa caccabtuu sanii miti jechuudha. Haareewuma makiinaan isii talma Dubaayiirraa dhuftee makiinaa haga tokko gartee hojjette jechuudha wanni haadhaa miti. Isa kana baasuudhaaf mallaqa baay'eetti baafne jechuudha taaksii godhuudhaaf taaksii ishee waan isii. Amma isiin sun baatee yeroo itti hojjetamee maal ta'amee akkaataa gartee addaan fuudhaniif jechuudhaaf waa baay'eetti jira san keessa waan hin jiru. Filmaata kana seenuudhaafis ammas waa baay'ee godhan dhugaa addi bilisummaa Oromoo wanni isaan godhan hin jiru. Isa kana waan filmaata kana godhuudhaaf waan itti qophaa'an waan akka alaabaa waan akka maalii kana hundumaa itti hojjechaa turanii. San qofa odoo hin ta'in addi bilisummaa Oromoo yeruma san keessatti kitaaba qubee warra silaa gartee qubee waan hojjetan kitaaba qubee gartee waan godhu qubee qofa odoo hin ta'in mana barnoota sabjektii hundumaa warra silaa baay'oolee warra silaa gartee ji'oogiraafii maalii kan cuma afaanii waayidhaatiin itti jijjiiru bakka san ture jechuudha bakka silaa gartee itti filmaatatti waan godhuudhaaf deemsan jara kanaatu hojjetan cufaa jechuudha. Immediately bajata kana hundumaa qubee isa jijjiiruudhaaf maal godhuudhaaf jara kana hojjechuudhaaf addi bilisummaa Oromoo qofaatti waan sanitti gartee waan godhe jechuudha. Ijoollee silaa gartee addi miseensota addi bilisummaa Oromoo turte kan silaa gartee mana hidhaatis turte kan silaa gartee kabiraa barnoota keessa tures waan kana gubbaarratti itti hojjechaa turan jechuudha. Maallaqa gaama karaa kiyyaan akka jirutti karma kaa'aniidhaatiin bahaa jechuudha. Tisnoot maallaqa xiqqaa gartee gawaanidhaatiin qaboo maallaqa xiqqaa waan qaboo kuma beekantamaan bahaa jechuudha. Kuma 20 kuma 30 kuma maaliidhaan bahaa jechuudha maallaqni. Kana cufa wanni silaa gartee gargaarsa bakka biraatti yookaan waan ta'e dhufee yookaan uummatarraa walii qabame kan jiru haga tokko si galeera. Wanni uummataa silaa gartee guyyaa guyyaatti waan arkitan san jira miti hawwisoo barsiisanii fi maal kana cufaa waan silaa ijoolleen gullallee keessa jirtu kan silaa guyyaa nyaataa guyyaa guyyaatti nyaattu. Waan silaa gartee guyyaa guyyaatti sigaaraa namuuf hiriirarra dhaabbattee haga saniin ga'u jechuudha. Waayidhaan baay'ee xiqqaadha silaa gartee uummanni waan ta'u garuu uummanni maallaqa baay'ee gartee waan akkasii irraa uummatarraa waan akkasii irra godhamee jedhee fudhatee jira. Garuu adda bilisummaa Oromootu waan silaa inni ammaan dura harkaa qabuu fi kan silaa gartee bakka irraa fidu kanarraa waa godhaa miiliyoonaani. Otoo waayidhaan miti miiliyoonaani. Maallaqa silaa mana hidhaa san mana abbaa maallaqaa san keessatti kanatti miilarratti jeenneetiin ulaa kanatti cufaa turre jechuudha. Kanaaf san cufaa hirrigaa jechuudha akka waayidhaatti. Uummanni lafaa waan hin ka'ee warri silaa gartee kaadiree fi warri dabballee fi kuncirti waan godhee jechuudha. Booddee haalli silaa gartee itti jirru sanii hin taane lakkuma deemnu jira miti mannis dammaqee maal ta'ee si galee jaraa wajjin maanii wal dorgommuu jalqabee jechuudha. Filmaata sanillee filmaanni yeroodhaa kan silaa gartee fiiltuu qajaansallee adda bilisummaa Oromoo gaafa san keessatti hin moo'ee jechuudha. Gaafa gartee adda bilisummaa Oromoo asmarraaj komitee milaamni jedhusanii asmarraaj milaamni gaafa moo'usanii warri silaa gartee wayyaanee hedduu waan taate. Akkamitti adda bilisummaa Oromoo gartee waan ta'ee moohaa jedhanii magaalaa Finfinnee keessatti fi maalitti. Moo'ee jira haga tokko isaan waan godhan. Amma sanumaan jalqabanii jarri gartee nama hidhuudhaaf maal godhuudhaaf kan cufaa beekanii jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo haga gartee maanta akka gartee waan qabu.
akka namoo isaa sappoortii godhu akka qabu beekan jechuudha. Namni sila agartee isaan deeggaru Oromoon akka jirutti adda bilisummaa Oromoo jirti. Waajjirri adda bilisummaa Oromoo gulalee kan jedhu akka agartee charchiidhaa fi masgiidaa ta'e jechuudha. Ganama subiidhaan ka'ee kachee ooluu jira jechuudha. Kachee oolee galgala galu hundi isaa namni. Akka biyya waan kutaa biraarraa dhufee agartee achi oolu. Namni ammaan tana waan isaa yoo fudhate waan gulalee isaa yoo fudhate beekuu hin danda'a jechuudha. Amma akka kanaan wanni sila agartee jiru hundumaa baddee amma akka agartee chaartarraa waan ta'e jechuudha. Yaa sanboota amma akka sila agartee nuti mooraa keessa jiraachuu dandeenyu hin taane kanaaf akka mooraa keessa baanu Maamad Amiin beektaa miti Maamad Amiin dhaatu dhufee natti mi'aanatti. Maal jedhe Maamad Amiin ammaan tana isinii dafaa bahaa naan jedhatii fi shamarraan warri sila agartee baay'eedhaa kun dafaa bahan jedhee himee jennaan ani immediately lafaa ka'ee ammaan tana. Gurbaa tokko dajjanii dammisee jedhan kana isaa hojii ammaan tura agartee yoo wanni tokko dhufee inni mahiiruma duratti agartee naan deemu saniin achirraa fudhatee maas akka agartee na fudhatu waliin dubbachaa ture. Aizoo naan jechuudha. Amma inni yeroo baay'ee afaan Amaaraa kana beeka. Afaan Amaaraatti galee wanni inni aizoo ni osdaaloo minum ችግር የለም jechaa ture. Achi keessatti inni teeknishaala makiinota achitti hojjetamu. Waan akkasii kana ture amma isaa yaammadhee jechuunis. Amma isaa yaammadhee deeme jedhee ka'ee deemee lafachi na fuudhee eessa na geessa bakka sila agartee waanidhaa jira miti makiinaa waan itti qoran wayyiitii kanatti qoranii jira jechuudha. Goorgis dhaqee achitti na buuse maaliif na buufteena karaa kana deemuu barbaadanii maaliif otoo karaa kana deemnu qabamuu ta'anii deebi'ee baase. Amma itti gadhiisii deemiti horiitii waan bishooftutti manni isaa bishooftiidha. Bishooftuu dhaqii achitti si dhufa dafeetiin si dhufa bakka manna haaraa kanatti naan jee jechuudha. Okkee je'eeni ammoo achitti na buusee baasii achi jiru nan koree achitti karuudhaaf deemu namootii gartee dura mana hidhaa hojii turre arke. Yeroo bahaa ja'asan keessatti namummaan wayii dhufee akkanatti kasi qabu si fakkaatu si galeera namni beeyta. Abrahaa Asaffaa obboleessa waayidhaa bakka laakaa ministeerii ture kan isaa fi gurbaa qalam jennu tokko jira akka Tigraay isaan kana taa'anii jiran bakka sila agartee waan mana haaraa kan. Boodeen haay waliin jennee amma isaan ni ganaa hin beekne waan ta'anii si galeera. Isaan warra sila agartee waan Suudaan geessee warra kaasii godhe as deebisee waan Mallas Zeenaawii. Isaan waan sila agartee immoo poolitikaa waan jiru kana keessa hin seenne dafanii hin seenne. Amma agartee waan jechaa jiranii jechuudha. እንዳው እየሰራሽ አድረሽም ዳንቺ እዛ በቃ ጉለል ያለም ያለሽው ናንጃን jechuudha. እና ጅራን ወኒ ሳሊ አከየቱ ሁለት ቤነ ያ መጋ ዱራን ገርቴ ወልቲ ቴሌፎን ወልቲ ጋር ዩኑፋ ማልጀና isin akkas nu gootanii isin akkana waliin jennee waliin jawaasamaa turre jechaa turre jechuudha. Gaafa mana hidhaa jirruusi waan sila isaan nu himanii jirsi galee gaafa bilisa ba'an jechuudha. Gaafa biyya qabatan nuti akkas goonaa jechaa ture si galeera. Amma yeroo immoo nuti gartee waan yaanii nu rakkisanii nu hidhanii waan godhan kana እናንተ ድሮ እንደዚህ አብረን ነበር አሁን ደግሞ ዛሬ እንደዚህ ነው ኦሮሞን እያደረጋችሁት ነው jechaa turre jechuudha si galee. እና እንግዲህ ምንም እንትን አይደለም ያው እኔም አለሁ እናንተ እንግዲህ አላችሁ ስለዚህ እንግዲህ በርዳዳው ነው አለ ያው ወደ ስራ ሮጣለሁ እንጂ ነው ወደ መስሪያ ቤቴ አመጋይ ሰላችት ያው እንጂ ለሰኒ አንኝ ቆሬ ዋይታችን ትገዲሰች ቢሾፍቱ ለገደጀን ከይን ዱፈ አቺ መላ ማ ሆቴል ወይ ሙሌ ባቡራ ደጋይቹማ baabura eeguudhaaf jechuun odoo waanii balaliirgoon seerini warri jira wayyaa mana hoteelaa san keessatti datteenyaadhaaf inni waa agartee jennaa ijoolleen wayyaaniitu ni haasofti galeera. የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እኮ ከእንትን እየወጣ ነው
ሊወጣ ነው። ታዲያ አሁን እኮ ጦርነት አለ ምን ይሻላል ወንጂ ቻትራሉ ጋር አሁን እኮ ያ ጦርነት ልንገባ አይደለም እንዴ ምናምን እነሱም ከወጡ ጦርነት ይመጣል። ስለዚህ እንዴት ነው ምን ይመስላቸው ወሊንጃን አፋን ትግሬ እንጃ ሊበከል አማ ኢሳን ጋር አጭታዲዮ ጋር ሰውን ካላ ዱጋላ ኢሳን ይተረከቻ ትረጀች ዳዋይ ላንቲ አጭራ ማንተ ነጋ ማምና አልፌር ጎሰንቲ አጭቡሌ ገነመ ሱቢ ለባኺ ስዋኒ ሴሌ ባቡራን ዝራው ገለ ይችሉ ባቡራን ዝራው ትነንገሬ ወሬ ከኛ ነው ወንቀቡ ከናፊ አመጋ ኢሳን ወኒ ኢሳን ቆባኒ ወንቀባኒ እንጅሩ ጋፋስላ ገርቴ ተኮ ኦፋ ሀቲት ያቺ ያኒ ፍንፍኔ ልፍቴ ነጋፈቴ ዝርቴ መነሂላ ወተንጤኒ መከስላ ቢሮ ሰነች አጭራይን ገርቴ ወደ ሁንድ ቢሲኒውን ዴቪሴ ቹዳፋ ዴቪ አቢየ ዋኒ ለየኒ አመጋ አጭራ ወኒ ወኒ ጅራ ማ እንጅሩ ኤርጋለቺ ባቡረ ሴሌ ባቡረ ካና ደዳንን ሴሌ ደዳውንን ሴሌ ጋማ ነሚ ነቤ ኩንጅሩ አኒ ማለፊ ለሞቲ ስላገርቴ አጭቲ ጉለሌ ዱፋኒና አርከን ኸ ወረ ስላገርቴ ኸካ ወረጎ ጉርጎ ወራዋኒ ዳጅራ ሲገራ ወራ ፊኒራ ዱፋኒ አጭቲ አኖል ቤኸኒ ጅራ ኢሳን ኩኒሞ jechuun arguun danda'u maaliif namoota gurguddaa waan ta'aniif akka gartee waan hidhaatti magaalaa keessatti deeman. Ani gartee magaalaa keessa deemee deemuun hin danda'a maaliin waan godhu hin danda'a. Uummata akka wanni godhu hin jiru. Booddee baasaboortiidhaatu nukkanamee ture siigaleera. Baasaboortii odoo waan chaartaa waan keessa jirru gullallee jirruuti baasaboortiin kun nu hirame baasaboortii kana waa maxxaninitu nu baasa. Maaliif akkasuma gartee waan hidhaatti yoo biyya alaarra gartee hojiidhaaf deemne yoo maal waan akkasiidhaatti baasaboortiin kun akka nu kan nama godhamee jechuudha. Baasaboortii sanii harkaa qabaan. Amma baasaboortii kana waan harkaa qabuu fi dhiiroo baasaboortii kanaan bakka waa biraa deemuu hin danda'a kajoo dan qabaa ture. Gaafa silaa gartee Muhammad Amiin achitti nutti gartee himu deemaa ba'aa hoogganaan jedhu isee dinta hoogganaan jedhu dadar deemnaa jedhaniin ture. Dadariin deemaa achirraa gartee waraanaa ture gaafa san gaachiga. Achirraa inni gaa karaa waan hidhaa zagala kiyyaa kan duraatti sun deemuudhaaf akka kiyyaatti sila. Amma walli sanii gartee hin taaneef hugaa ammaan tamanii ta'ee ta'eedhaa seenee miti amma gaa achiin manni godhu hin jiru jara gartee Jibuutii jiruun qunnamee jechuudha. Jarri Jibuutii jiru kuni abbaa Yuusufii abbaa Yuusuf nan qunnamee jaratti kana akka himu warra silaa gartee ammaan dura Taaddasaadhaa tokko wanta Taaddasaadhaati akka gartee isaanitti himu godhee inni isaan ni gaafate haa dhufuu jedhanii jedhanii jechuudha. Amma gaa karaa kana deemuudhaaf baasaboortii nu barbaachisa miilaan deemuu waan hidhaa miti. Ammas daganaa waan biraa dhufa. Amma baasaboortii kana viizaatti dhawachuudhaaf hin danda'amu. Maaliif viizaatti dhawachuu hin danda'amne gaafa silaa gartee baasaboortii jechuun chaartar irraa baanu kana namooti silaa gartee baanni qabu baasaboortii qabu barreessanii jira hulaa gubbaarratti warra adda bilisummaa Oromoo ta'e kana abaluu kayyoo immigireeshinii isaaniitti jechuudha. Amma waan kun jiruuf waan infoormeeshinii akkasii dhagee jennaan gaafa hin danda'amu jechuudha. Waa yoo gartee waa hidhaan ta'e malee. Amma jira namootiin silaa gartee waan ni godhu jira dho'isaadhaan baasaboortii kana viizaa namaa baasu jira nama fira kiyyaa wayii tokko jira haala siyyaan ergee jechuudha achitti isee biratti haala siyyaadhaaf firannee. Amma baasaboortii kana baasuudhaaf isaan ji'a tokko wayii turanii jechuudha. Maaliif rakkoo silaa gartee namichi qabu amma ja'anii boonu ja'anii ibsaan ja'anii sigaree waan jechuudha. Haga inni gartee isiin achi dhuftu kanaanii namoonni silaa gartee jiru haqabamu jira hamaa jedhu jira zeedhaawatti jechuudha. Anis hin rakkadhe achi miilaan deemuudhaaf namoota silaa gartee nama geessu Jibuutii fa'aa barbaadaa ture. Yeroo ka'ee fa'aa ni deema jedhanii halkan achi bakka baaburaa dhaqee sammuu baaburri waan ta'ee deebi'u fa'aadhaa jira jechuudha. Amma gaa aduun akkas jedhu waan isa naa fidanii waan viizaa naa fidanii jennaan baabura hore jechuudha. Baabura gubbaarra gaa yeroo koruu maa waan hin qabu viizaadhaan qabaa ani afaan akka gartee nallee shakkina afaan Tigreetiin dubbadha. Baabura gubbaarratti warra jimaa gurguruu jira ijoollee gartee jimaa achirraa fuutee Dirreedhaa geessitu irraa qaban maanni ta'anii sigaree akkana bira kan faan godhaa jechuudha. Maaliif isaanii afaan Tigreetiin dubbadhaani. Kana bira jiru kanattu kan isaan waan gartee isaanii hojii raasuu jechuudha.
warri na bira kaayate kun darbee jechuun isaa akkasitti yoo jiru Jabuutii dhaqee Jabuutii seenee Jabuutiitti michoonni ammaan tan sila meeshaa akkasitti qabdee Jabuutii dheetuu hojjeta kan dhaqee jechuudha. Isin bakka silaa isaan jiran san mana kaartiraa san achina geessite jechuudha. Achiin dhaqee saboota abbaa Yusuf wajjin argine achi booda jireenya Jabuutii jalqabne jechuudha. Hayyee kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaa kurfiin hadhaaf qabnu kanarra raawwata. Egaa marti keessanuu waan ofii daawwattan nama biraatiifis daddabarsaa waltajjii kanatti maamila ta'uudhaan nu jajjabeessaa nama hundaaf qooda namallee affeeraa jechuun barbaada. Egaa Jaal Muktaar erga biyya Jabuutii seenee maaltu isa mudate maaltu tattee kanaaf kana fakkaatan dhugaa bal'inaan irraa dhaga'uuf jiraanna. Marsaa 5 qabannee ammoo walitti deebinutti nagaan nu tura.